hojjedhaa fi mucaa sanii maaltu fudhate hojjedhaatii sagalee ta'aa fi ammallee as biratti wanti ta'uu qabdu tokko jiraata lafaadhe maaltu jira seete mucaa san jabeessuun dhalootni biraatillee dhaloota haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman uumuu ta'a. Sigalee mucaan kun amma haadha isaa waadaa haadha isaa eeguudhaaf jedhee anaaf ati waan kana godhuu hin dandeenyu because rabbi itti gooni maamii teenya akkas taate carraa elfoormii uffannee daftara qabannee mana qaraatii deemnee qormaanu san ni dandeenya waan jiru natti fakkaatu. Soo kana jechuun dhalootni karaa nageetti akka guddatan dhalootni karaa nageetti akka guddatan godhuudha mucaa kana bira dhaabbachuun jechuudha. Namni haadhaaf abbaa isaatiif ajajame biyyaaf ni dhaabbata jechuudha. Nama haadhaaf abbaa isaatiif gaarii ta'etu biyyaafis hawaasaafis ustaazotaafis namoota gurguddaafis haadha sinqeefis abbootii gadaatiifis nama gaarii ta'e kan hayyee fudhanne ni goona ni geessina jedhu nama mana keessaa dura ergamuu turedha. Nama mana keessaa haadhaaf gajja'u turedha. Namni haadhaaf abbaa isaatiif hin gadi hin jahin biyyaafis hin ta'u namaafis hin ta'u ollaafis hin ta'u bultiifis hin ta'u ofii isaatiifis hin ta'u jechuudha. Of jalaa badaa jechuudha. So dhaloota of jalaa bade dhaloota bubbee ta'uu dhiisnee dhaloota gizee dhaloota jabaa argine wal jabeessinu ta'uu qabna. Mucaan sun akka EBS TV irratti argamee abbootiin qabeenyaa gurguddaan bira dhaabbatan maqaa isaaniitiinis akkaawuntiin banamee maallaqni akkaawuntii sirriitti akka naqamuuf godhuu barbaanna waan ta'eef haati Faaxilleen kanuma dubbatu turte. Kanaan jechuu barbaada yaadni kiyya kanaadha Faaxil waan ta'eef. Yaa ishee godhaatii yaada kana wal biraan gayaa irra dubbadhaa. Ammallee warri koomentii galaa irra caalaa anaaf makii as gubbaa teettu kana irraa isin jechuudha koomentii galaa warri koomentii gala jirtan kun akka waan teettu kana isin dantan beekaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, maal jettu? Yaw, mashallah. Waan bareedaa jirtanii. Taani as naannoo kiyya na bira jira. Amma si bira Maal jettan? Qoy gadi bee xiqqoo ijoollee waliin gabbee as na biratti argama garuu isin dhiyeessuu danda'a jechuun sagalee fi kana hundarratti hojjechuudhaaf asin karaa kiyyaan argachuu dandeessanii fuuloon adeemsa lakkoofsa yookiin isin barreessa sagaleedhaan akka walitti haasooftanii nama ergiiti filaa biyyaa way bee miti nama ergiiti yaa miti nu garsiis dura. Okay. Ayya. Absai. Aish nabs. Nanti Romeo wabrina nyati jam. Lagi pada sultan haso kaya maki furra basi sini maliki kesan nausa ama maki skai sini tinaso. Maling ni mal tu mal ti lugu. Aram ni kiya ba ye era damiti ni betani. Koya maki na ba to na bira sini te bisa shi. Muddamina Yene udumuu itoo gootu ati maaliif isaanii hojjille wanti itti inni fikir. Minuuti dhaame jeqoy akka waraabbattanii olii gad deemtanitti isin deebisa sagalee naafsa. Mucaan eessa saquudhaaf deemee magaalaa keessa moo? Obboleessa kee muitu Qoy safara keessa gabbee bar ijoollee argeen jira. ati qoosaa jirta moo ka dhugaati obboleessoo gaa qoosarra hin jirru beekte nuti akka namummatti gargaaruudhaaf as ta'eenye gargaaruudhaaf stiil waan taaf hin teenye garuu waan biraaf teenye turre dhimma kana ati baatee Laki wallahi nama qosa godhullee miti. Ifa mashallah wallahi ni fidaa kwa. waa'ee isaa maalirra deemaa jira ayyaan keenya dhufu waa'een isaa maalitti jira?
yaa'u miidiyaan tokko dhufeetii bakka sagalee isaa waraabee deema. Miidiyaa akkamtu dhufee sagalee isaa waraabee deema? Ajannaan isaa oolmaa. Lubbu welcome. Miidiyaarra kaleessa kanii fi jara tokko takkaalee argeen beekan jara isaanii. Uummanni uummata kiristaanaati garuu jara Oromoo keenyaati dhufanii sagalee isaa waraabanii deeman kaameraadhaan. Jarma sammarii garuu kaanis ganaa dhufee waan waraabu deemu bakka karoora qabu na fakkaata. Gargaaramuu qabaa malee. Harkuma duwwaa dhufanii viidiyoo waraabaniituma deemanii? Waan nan leeffu dannatti fakkaate yeroo sana nama baay'ee jira. Inni nuka makkanaa naasayaa jiru maali warra akkanaan dhufee waraabee irraa haasayaa ati meetas qabi mucaan meeti. Qoy naafsa jee deeqa muraasa bicha naafsaa dhufe. Erga ijoolleen dhufaa jirti. Naafsa. Yoo namni sadiillee fooloo na godha jedhee wal bahii na fakkaate. Wallahi nama kasii dibidee yaraa keenya. Wallahi Garuu fakkaachuu danda'a. Habibaanu nama hedduu ni dheessitimi waa'ee mucaa kanaa callifamuu qabu. Wallahi sirriitti gargaarfamuu qaba. Sirriitti amma sa'a kanatti mucaan kun sa'a amma maqaan isaa akka xoobee kanatti yoo gargaaramne ni beekta waa'ee miidiyaa lafaa xeessiif himu. Warri miidiyaa amma istiin warra nuti fayyadamu nu caala warra taa'ee taaptaa godhuu fi fooloo nu godhutu sirriitti beeka jechuudha. Because warri dhaggeeffatu ni beeka jechuudha. Warri haasa'u caala kan dhaggeeffatu hin beeku. Waa'ee namaa gaafuma oowwisu sanitti malee gaafa xiqqishoo bubbulee namni sun hin dagatama jechuudha. Jarattiin kadhattuun tunni maa hojjajjanii rabbi daraja sana nu kenne qaabuleessa fayyaa. Ati koomentii keessatti koomentii barreessaa arta mitee soorata inni si haasayaa jira. Rabbi daraja tana nu kenne. Ati kadhattee argachuu dhiisiiti ol baatee laayivii akka kiyya kan teettee namni tokko sillaa dhufii keetii uf daawwattee irraa buuta. Wallahi billahi maashaallah nurraa jechuu qabdanii bara kadhannee argannaa bara nuti kadhannee arganna. Ati ammoo kadhattee mukaan doolara siif kennamuu dhiisi. Laayivii dhuftee namni si ilaalu dhabamee ofii kan keetii ulaaltee ofirraa buuta akka waan nama hargaa keessa ulaalee. Gadda guddaa si dhagama akka gaddi guddaa si dhagamuun beekama. Dullatti makana ilaalaa turtan yeroo amma chaarjeffatte sa'a kana inshaallah baarakallah fiik. Mootummaan kan kee masaatii ammaa kanaaf yoo manfasii kan kee ilaaltu isimaan osoo amma mana yaalaa deemtee na keessa barbaada waatu gara keessa na deema jettee suuraa kiyya guddaa kanatu gara kan keessa galabbatama. Sammuu kan kee immoo gisee operaasyoonii godhanii ilaalan haasaa kiyya keessa jira. Angaafa isin indoo manaa rafsitan jechuudha yoo maqaan akkana haasayaa jiru taataadha. Kanatti haasayna godha. Lukata nabicha danda'ee wal rankaadhu malee. Nafaati. Gurbaan eessa barbaadu kute isa? Suuqa keessa isa kukute. Garbummaa sammuu jalaa baay'ee barakalaa fiikum. Ati maal maal itti faadushaa? Ni sobaa harkaan qabu ni sobaa. Harmi kee kiiloo meeqaa? Ummaa ta'e gaafadhu. Yaa haadha faaxee waan akkanaati muutumaan goone ol faaxee ol kaasti dubbista sabannaansi. Haadha isaa qabdu deemee harmi kiiloo meeqa akka ta'e. Gudii bar.
Ashi obboleessa koo hin turtamoo akkami sila? Sheeka wayiiti moo maalinni piroofaayilii? Oi. Darasaadha? Maggee ilma dabbal ka jettu kana qaata Oi. koomatti si obsa jechuudha namicha. Nauta. Oi ijoollee ergeen jira qoy dhufa. Safara keessa gabbee beeytani. Dhufa inshallah. Laal bakka mana isaanii eessan jira. Mana isaanii keessa jirta? Waa mana Video mana tokko isin jennee mucaa barbaanna jennee maal taate ati hoo? Ismalee ku jira bari waan ofii barbaade. Khalid yoo harkuu dadhabde obboleeyyan Khalid nu garsiise akka si amannu. Okay ayya. Kana poostuu godhaa gaa'is sadaqaa keeppi kana gattu qaa dagadde wallahi gattu qaa. Eessa wata samjaa kan? Giiftii jaalala jettu kana akka lamanii gaanii tanaan push na godha gaa'is. Warri sadaqaa keessa. Okay. Isi video guddisi ijoollee raadhawa tokko bichaan na bira jira. Obboleessaa kun guys akkami guddisna? Xiqqaan kun qopheessa laa. Gaasii kan ka'u ta'e malee guddisuu hin dandeettu. Obboleessa Ijoolleen Itoophiyaa hundinuu akka ol guddattu goluma fakkaatti bara. ni obboleessa jaanii obboleessa jee erga viidiyoo fideefu waan akkam nagyaa eenyu maqaan kee? Amma kana ta'an kan bira seera. Nagaa beekamaan deeman. Hello, nagaa fayyaadha. Fayyaadha akkam? Nagaa alhamdulillah akkamitti? Jirra akkam jirtu naga qabdanii? Caallee barbaaduu jirra ni dhufaa xiqqoo inni ni finna. Jaarsa jala itti ishiinis. Ati maal taataaf Khalidii? Karaa keessanii maal gootiin jedhani? Ijoolluma ollaati. Waliin qabne. Cangkaan isa wata sa? Kana bira guyyaa sa. Jaarsa maal Hayyee Maki laal akki ta'e bari mucaan ijoolleedha beeyta ijoollee wajjin agabbee safara keessa akkuma gabbeetti yaa ijoollee itti ergina garuu dhufuu ni dhufa. Booda garuu immoo waliin haasa'uu ni dandeessa yoo rabbi sagalee isaallee waraabbachuudhaaf akkasitti tola beeyta. Kalaaf maki asraa irratti fidi jedhiini sa'aatii 5:06. Akkasii fayyada sirriidha. guyyaa takkanees. Akkasinillee bareeda. kunoo folos deebiseen jira. Keessaan na barreessi sa'aatii ati mucaa qopheessu okee? Tayyib rakkoon qabuma. Salaata zuurii booda yeroo fedhe fiduu ni danda'a. Asii irratti hin dhufa rakkoon qabu inshaallah. Sa'aatii hayyee. Hanqabne gubaddaadha. Akkasan mana agartanii meeshaa abooshaa jiru. Eegii xiqqoo eegii. Yaamtee jirtaan bakka muhiit godhadhu hayyee. Ni taa'e. Lakkii. Muhiit godhadhu hayyee. Qabii sadaqaa. Muhiit godhi taa'e hanqa dhufuu kabajni wanti keessaniif yaada keessa fudhanii. Taattaa godhaa gaa'is hunda keessanoo. Lamaan gaa'is wal gargaara. Family tapta godha. Ara ijoolleen makee akkamiin nu bira tarti gaa'is ta'a godha. Ta'a godha inni fiqiroochi. Bakka itti moo gurra kiyyaa. Isintu jee mire gaa'is waan isin jettan fudhannee bara. Taattaa godhaaf hamu. Sabboon tokko galatoomtiin kennu. Ani kuroo dukkanuma tana jibba.
Guys, taap godha. Qarbi mata nama lema rabbi na jibbisiisa. Taap godha beeke sana baasa rabbiin cinqaa addunyaa tana keessa si naa baasu du'aa isni godha jenne fikroch. Wallahi billahi taap godha keessa na baasa. Hunda keessan taap godha guys. Ana faata ispoortii hojjedhu ishi jaaladhe ishi. Naa kan falikaa. Waa waggaa tokko narraa kan fala nan hojjedha. Guys, taap godha. Mustariya, thank you galatoom. Ababa diddama wal jala kenname. Okay, thank you. Namni tokko ababa diddama wal jala. Namni tokko ababa diddama wal jala kenna. Ispichaaleen jilli banama yoosan. Namni tokko. Namni tokko yoo kennitan ni bantan guys. Yalla Yookaan waan takka diddama yookaan ababa diddama wal jala. Kubate. Yalla nam takka guys. Oh, banani jiran. Thank you so much. Galatoma. Maal taatan family. Ishi taata godha. Deemi akkaawuntii guddaan kottu na arrabsi yalla. Bye. Ishi taata godha dukkana kana keessa na baasa guys. Dhibba takka bichaan na afoo caalti makiini. Dhibba takka bichaadhaan. Yalla deema guys. Caala. Dhibba takka bichaan na afoo jirti. Keeppi tana yoo gattu tan biran tara. Oh my god. Save me keessa seene guys. Ishi taata godha amma yaa rabbi dhugaa naa godhi. Thank you galatoma suyyee. Guys, wal gargaara. As keessaa na baasa malee. Yenu bira tarte guys. Awushaayini wuddini. Jabaadu maamiyya keessa na godhi. Ay nama friendii qabu wayyaa keessa na godha jira. What's up? Thank you galatoomi gaarii koo. Akkas ijoollee makii achi keessa darbine bira teenna. Anchi nama dukkana keessa si baasu illee hin qabdu nama meeqa si jira qoy. Push godha guys. Ay nama kana hundaan taanii dukkana keessa si baasu dadhabanii. Family yeroo sadi taaptaa godha hundi keessaniyyuu. Jabaadha guys keessaa na baasa dukkana keessaa. Bakkaan jiru wallaalee. Jazbaan aan jedhan dhungatee qabu. Bakkaan jiru wallaalee namittiin tumuka wannoo eessa keette qoy. Remooti eessa keetteerti. Oo ina balbalchee. Guys, tap godha. Kasi remote keette na. Yalla guys wal gargaara. Oh my god, thank you so much. Bareedduutiya. Allahu akbar. Akkasi jabduu. Habibi, nutu mo ture bar. I love you, Habibti. Wala nutu mo ture. Thank you galatoomi shikali ko. Ni gaba ka. Hawwiye. Wanti qabna shi glaabi lama qabna. Nama meeqa tu jira sila tap gochuu danda'ani ko ni gaya shikali kana boodan kenni nama baatak. Kana booda ni gaya wallahi wanta kan kenni. Wii ni miidhamani. Yara wal gargaara. Family hundi keessanuu tap godha. Wal Itoophiyaa kun eessa yaa'ee akkana na arrabsan jedha. Utaa kottu bahi. Emmi jee ka jettu kun kottu bahi. Yalla bahi. Lamaani guys wal gargaara shema. Bahi bakka. Family hundi keessanuu tap godha. Gisee sadi akkanatti ilaal takka lama sadi. Gisee sadi jennee fikiroch. Maki dhufee jira mucaani. Me. Addaan ciktee sodaadha. Aywa. Maki wallaaltee gaarisu.
Ahono. Ang badadin. Assalamu. Itu kasih. Hi Khalid. Assalamualaikum. Ana baati akkam ni dhufta? Dubbisiin een dhufa dubbisiin. Akkam jirta naga qabda? Fayyaa. Okay, mana guddisnaa kottu ishee lafaatee. Okay, ish. Yalla kottu. Yalla. Dhaggeeffadha. Mana makii deema. Akkasitti xiqqoo tak isin godhee deema. Na dhaggeeffadha. Waan isin hin jedhu keessaa jechuudha. Namoonni tokko tokko hooleeyyiin takka obboleessi kan kee mallaqa nyaatee warri jettan. Obboleessa kiyyaa miti. Obboleessa kootii miti. Sanuu obboleessa. Argitanii obboleessa kiyya kan waggaa 18 akka barbaade bahee akka barbaade galuu danda'u. Gara barbaadeen bahee gara barbaadeen galuu danda'u miti. Ilmi kiyya kan angaraa keessaa qabu kan an dhalee waan barbaade godhuu danda'a. Kan gaafatu eenyu seera malee anaa miti. Kan gaafatu seera malee anaa miti jechuudha. Isinii galee an obboleessi kiyya dallaalaa, obboleessi kiyya hoolaa nagadaa, obboleessi kiyya harree nagadaa, obboleessi kiyya nama nagadaa akkanatti itti kennadhaa, akkanatti irraa fudhadhaa, akkana godhadhaa nama ijaaree fi beeksisa hojjedheef tokko hin qabu. Isinii galaa miti. Beeksisa isaaf hojjedhe tokko hin qabu. Beeksisa hojjetteerta obboleessi kiyya nama fida jettee achirraan itti dhandhe irraa fayyadamaa jetteerta achirraan itti dhandhe namni jettan yoo jiraattan welcome isin taqabbala. Haala balazzaa fiddanii laphee isaarra nakeettanii olii gadi nazoor tiktokii irra nazooru miti. Adunyaa irraa yoo nazoortan ka diine gosaan badadu ka jiidhe roobaan badadu an dirreedha. Dirree lafaa tana dubbatti dirreen tun dirree lafaa tana dhagaadhaan sin galee gaafa deebisni deebisu mana kiyya keessa taa'eetiin deebisa malee gastii kan keerra jechuudha. Yemaannim liqimqim jechuudha. Harkiftee gastii kan keerra na fiddee yoo barbaadde miyuutiin irra qabaa yoo barbaadde gadi na darbitee haati faatee deebisiif hin deebiftu. Sadarkaa biraa keessa jira waan ta'eefan an sadarkaa nan keessa jiru sadarkaa birooti. Gaafa deebisii deebisu mana kiyyatti deebisii deebisa. Waddaan xalla mana kiyya keessatti deebisii deebisa. Taa'eetiin jechuudha si galee sadarkaa namarra jiru sadarkaa Jawaarii waliin haasa'u, sadarkaa Abiyyii waliin haasa'u, sadarkaa Lammaa waliin haasa'u, Adaanechii fi Shimallis Abdiisaa waliin haasa'u keessa jira. Sadarkaa ati akka barbaaddetti qabdee gastii keessa na harkiftee siif deebisuu miti jechuudha. Sadarkaa mirgaa fi dirqama kiyya beekee jiraachuuti. Siif galaa miti. Boonaa baaleetii miti, boo'ii baaleetii miti. Abbaan barbaade suuraa kiyya akka barbaadde fanniftee yoo fidde mana kiyya banadhee saa sammuun kiyya na hayyametti rafee shaaworii kiyya fudhadhee buna kiyya dhugee ka'ee deebisii deebisa malee haadha faatee itti sharbaadhaa fidaa jettanii haati faatee dhuftee gastii kan keerra galtee ati yoo barbaadde miyuutu narra qabdee yoo barbaadde gastii keessa na darbitee akka barbaadde deebina deebista. What sanuu dhimma kiyya hin taane irratti. Sifu maammee tajaajilanii hojii akka tanteetitti himiti. Intala haati baran dadhaltee akka kayyuun baran fuudhee guddise. Maal fuula hidhattee jala kana koomentii barreessita shaarmuxa. Akka osoo keetitti naati dubdaash. Jasbaa. Isin caala baalageedhaan baazawwee. Isinii koomentii jalaa waa barreessitan kana caala baxaametti baalageedhaan. Gaafa waa jechuu barbaade baxaame baalageedha. Gimmaaliif uf qabadha dhabeettanii isinii warra gizee viidiyoo keessan poostattaniitiin jettanii viidiyoon kan kee hanga fincaan keetii sirraa achiin sin dheef jecha ani nama kuma tokko qabadheetiin arraba hin badu jedhee uftisaan. Si'ii gizee viidiyoo tantee hojjette yookaan ammoo suuraa kan kee poostatte gizee laayivii seente viidiyoon kan kee nama 5 irra hin tarreef jedheetiin nama miliyoona takka qabadhee arraba hin badu. Asitti nama kuma tokko na laala viidiyoo kiyya kana waraabanii gizee fuudhanii olii gadi hin deemanii nama kuma 100 na laala kuma 50 na laala kuma 60 na laala. Gaafan keerii dubbadhu caala gaafan sharrii dubbadhe sheer godhanii ka jedhuuni jedha malee arrabni kiyya as nagaa laala akka afaan waraabessaatitti. Arrabni kiyya kun afaan kiyya kun ka dargitu kun jechuudha as nagaa gaafa dubbachuu barbaade jechuudha. Akka barbaade dubbachuu nama danda'u. Kanaaf obboleessa kiyya waa kennitanii
obboleetti kiyya waa kennitanii abbaa kiyya waa kennitanii adeera kiyya waa kennitanii haati faatee nafsee tiyyatana qofarraa gaafatamaa lubbuu tiyyatana qofarraa isinii galee lubbuu tiyyatana qofarraan gaafatama malee adeera kiyyarraan gaafatamu abbaa kiyyarraan gaafatamu akaakayyuu kiyyarraan gaafatamu suuraa kiyya gaafa maxxansitee haasoftu ammoo jechuudha baakgiraawundii kan keessi tolcha malee baakgiraawundii kan keessi hin balleessu an gaafa suuraan kee duuba kaadhee sirraa haasa'u baakgiraawundii kiyya fokkifta malee baakgiraawundii kiyya hin tolchitu jechuudha sii galaa miti hin gaabbu jala kana jirta kaleessa waan ati camaallattan waan isin dhiittan isin argutti jiran haati faatee ka birootiifuu sagalee taatii dhuftee ka obboleessaa kan faluu qabdi anaan mareetteetti kennite haati faatee itti heeruminaan jette an takkaayyuu isiillee argee waliin haasa'ee hin beeku takkaa isiillee argee waliin dubbadhee hin beeku sagalee itti heeruminaan jette haati faatee jette san jechuudha gastii rabaatee isiin jechuudha an takkaa itti heerumillee hin jenneen yoo haqara hin jenneen illee ammanan jedha itti haa heerumtu yoo barbaachisaa ta'e yoo fedhisan qabaate jechuudha an takkaayyuu hin jenneen takkaa nafisiin illee waliin argine dhimmi obboleessa kiyyaa ana nan galchu waan barbaade godhuu danda'a fedhusitti ulfeessuu danda'a fedhusitti ulmeessuu danda'a fedhusi fuudhee si hiikuu danda'a fedhusi jaalatee si dhiisuu danda'a waan barbaade si godhuu danda'a uf dandeettee uf qabdee uf eeguu qabdaa jechuudha abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaa'u haati faatee asirraa haasoftee fi maaliif beektan baakgiraawundii kiyya duuba kiyya hattuu ta'uu danda'a hamattuu ta'uu danda'a nama hamtuu nama badduuf nama fokkattuu wayii ta'uu danda'a asirraa akkanatti ufsattaree haasa'ee fi kalaas maqaa haadha faateetiin ati deemteetiin masgida ijaaruu qabda maqaa haadha faateetiin deemtee ati bakka hin udu'anne udu'achuu qabda maqaa haadha faateetiin deemtee ati akka barbaadde ta'uu qabda inde namni tokko gaafa maqaa haadha faatee dhayateetiin dhufe inde bakka laaluu qabda namni kun akkam quba harkaa kanaayyuu rabbiin maaliif kan isatu uume bar kanallee isatu uume kanallee isatu uume kanallee isatu uume hundaayyuu rabbiin wal dabarseetiin uume jechuudha wal caalchisee sinigalee gatii kana ta'eefi ana nan galchu irran deebee sitti himaa yoo jila kana jiraattellee dhageeffadhu nan galchu maaltu si galche onaan jedhe maal jedhaan maaltu si galche onaan jedhe akkuma hattuun hedduun asirraa maaltu si galche naan jedhaa jirtu ani maaltu si galche onaan jedhe maaltu na galche inshaallah haadhateen na waggaa 50 miti waggaa 150 irraa nyaachuu mirga guutuu qabaa jechuudha waan ofiitti amanee godhe waan ta'eef gaafas dhuftee koomentii jalatti akka hadha boonaa argite kanatti obboleessa haadha faateetitti yookaan ammoo fira haadha faateetiin waan akkanaa kana kennuu hedda ta'ammoo hin ta'u jettee hin gaafanne isiin hadha koomentii jalatti itti barreessee haati faatee akkas naan jette sun gaafatti kennitu obboleessi kan kee waan akkamii dalaga itti kennachuu hedda jettee maan hin gaafanne hattuu ka jettu jechuudha asirra galtaa jechuudha I don't care koomentii jala teettanii gubattan malee maan narraa qannastan waan isinarraa qannastan waan isinarraa hidhistan maal inni bagana ta'e qabamutu salphinna malee hatuun rakkoo qabu bagaate baqa maal fiddan baga yoo isin hin jedhan isinitti cabaa jechuudha isiniif galeemti du'eetiin bada malee du'een dhabama malee deebii isiniif hin deebisuan gastii keessan irra dhufee sanuu silkii keessan chaarjeeffattanii kaardii keessanitti guutanii jala kana jettanii na dhageeffattan jechuudha isiniif galaa miti nan galchu anaan mari'attee ittiin kennimu ani itti kan jedhee jira keessa jira dhimma kana irraa quba qabaani boruta biraa ulfooftee dhuftee obboleessa keetiin na ulfeesse yaa gatii an tiktook irra feemasa ta'e waay haati faatee irraa dubbachuu qabdi irraa dubbachuu hin danda'a irraa kanfaluu hin danda'u haa obboleettii kan biyya baqaan keessan jira nama jireenya kiyya dhuunfaa jiraachuu danda'u kaleessa anaan mari'attee ittiin kennine waan itti kenniteef isisuu beekaa jechuudha indee bakka ija keessan afoo gisee jiraatan maal qoree namarra darbuudha deemtan maal kun namarra qonna erguudha deemtan ammoo maqaa keessan isin hin kaasu warroota kaleessa akkasin lafa dhiittan san tasan asii miti asiin namuran malee nama hedduu balfa keessaa kaasee fammasiisee jechuudha tiktook kanarratti waamee arrabsee jechuudha nama hedduu fammasiise namoota isin hin beekne namoota isin kaameraa jala jiraachuu iyyuu hin beekne kaameraa jala fidee jira jechuudha kana booda nama tokko fidee kaameraa jala hin qabuwan nama tokko fidee of duuba kaadhee sirraa naasawaan si galee miti gatii kana ta'eef ana rabbi darajaa tana naa kenne darajaa rabbi namaa kenne namni namarraa fudhachuu hin danda'u ana intala rabbi jaalate intala waa hedduu keessa dabartee bu'aa bahii hedduu keessa dabartee sadarkaa amma isin argitan kanarra jirtu isinii galeen isinii galaa miti
أنا في من ما درجة أتكلم قال ور عرب بدأ بالرئيسان أنا ما كلمة بلوكي سنقول تيجي ديك على متسارين قافل ودي متكوفالي كيس قبويتي إياه فدو زري أباكوتي إنه نراك دلد شو تام ilma abbaan odoo sigaaraa harkisu dhalche ilma abbaan odoo sigaaraa harkisu akka tasaa jechuudha ibiddi sigaaraa baala sigaaraa gubbaa caafi sigaaraa irraa bu'u sun jechuudha ispaarmii ta'ee garaa haadhaa keessatti hafee dhalche gaafadhu diqaalaa mitaan intala abbaa fakkaattu jechuudha intala waan uffattee waan dubbatteen duutu jechuudha galee ilman dhalachuu keetu yoo abbaan kan keessa dhalchee malee sin beenne jala kanatti koomentii natti barreessinee wuce qinxiraam gaafa qolsaa qattanii itti kennitan sana anaan marattanii itti kennitan hudduu akkoo teessanii seenaa isinii anaan marattanii itti kennitan shuuxaamoch ziinjaroo anaan marattanii itti gaafa itti kennitan san akkoo teessanitti himaa isinii anaan marattanii itti kennitanii ndee gudii dhaabar sirraa fi mallaqni kan kee abbaa barbaadda yoo kennite minaa gabbaan obboleessa kiyya ta'uu dhiiga marammaree si kenna jiraani dhiiga marammaree si kenna jira obboleessa kiyya ta'uu gagama ruuza miicuu malee waan takka hin beekne horii ndee obboleessa kiyya ta'uu dhiiga marammaree si kenna jira abbaa barbaade fidee asirratti obboleessa kiyya jechuun hin danda'an this is media abbaa barbaade asirra fidee obboleessa kiyya jechuun hin danda'an ilma akaakayyuu kiyyaa fidee ilma obboleessa kiyya jechuun hin danda'an eegalee mirga guutuu qaba waan ta'eef jechuun maal abbaa kan keetii jedha kana afaan banta pireedhaam hudduu akka teessanii seenaa isinii eegalee barreessi koomentii bakka biraa asii yoo sibiloo kee dachii tana hundarra deemteetiin jechuudha akka nama nabiin irra salawaata buusee salawaata narra buusaa deemta shuuxaam bakka viidiyoo kiyya argitetti asii si gaggeessa bilookiidhaan bakka biraa deemtee salawaata narra buufta laal ana jechuudha sa'aatii ammaa kanatti rabbiin kan kee ana garana